Dhaabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo eenyummaan Oromummaa akeeka yaaddoo nageenyaa fi dantaa siyaasaaf dhimma itti ba'an miti jedhe. ABO'n guyyaa bilisummaa uummata Eertiraa waggaa 34ffaa sababeeffachuun haasaa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi taasisan irratti eenyummaan Oromoo meeshaa dantaa siyaasaa fi dhimma itti ba'an miti jedhee jira. Addi bilisummaa Oromoo uummata bal'aa Eertiraa bilisummaa dhugaa barbaadamu san dhabullee baga guyyaa kabajamaa kanaan isin ga'ee jedhee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi haasaa guyyaa bilisummaa Eertiraa ilaalchisuun dhimmoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffachuu isaanii kan kaase ABO'n olaantummaa Ameerikaa, hirkattummaa gargaarsa namoomaa Eertiraa fi Afrikaa akkasumas gaanfa Afrikaa imaammata ifaa fi mul'ataa dhabuun sababa ji'oostiraateejii jeeqamuu kan jedhu irratti dubbachuu isaanii ibsee jira. Ji'oostiraateejiik ajandaa addaa taasisuun Sudaanii fi Itoophiyaa akka fakkeenyaatti fudhatanii jiru. Alagoonni naannawaa Tarsiimo'aa yookaas immoo ji'oostiraateejikii kanatti dhimma ba'uun akka waraanni hammaate dubbatu jedhe. Itoophiyaan rakkoo baroota dheeraa keessa gangalataa turte keessaa ba'uu dadhabde ammas bishaan Naayilii fi galaana Diimaaf qabaniin ilaalcha Oromummaa kan uummata Oromoos bakka hin buune qabachuun lola kaasaa jiru jedhan jechuudhaan ABO'n ibse. Ilaalchi Oromummaa Eertiraa fi Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaaf yaaddoo akka ta'etti dhiyeessuun Isaayyaas Afeworqi ilaalchi uummata Oromoo bal'aa fi eenyummaa Oromoo Oromummaaf qaban dabaa ta'uurra darbee dogoggora seenaa dhalootaan wal nama gaafachiisu jennee amannaa jedhee jira. Duulli maqaa Oromummaan hoogganoota Eertiraa dabalatee leellistoota sirna dulloomaa Minilikiin Oromoo irratti taasifamaa ture haaraa ta'uu baatus jibbiinsa yookaas foobiyaa Oromummaa kanneen qaban olola daangaa hin qabne miidiyaa fi sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee oofamaa ture sadarkaa hooggana biyyaa Eertiraan ifatti ol guddifamee dubbatamuun Oromoof Oromiyaa fi balaa inni dhaqqabsiisuuf deemuu fi gaafatamaan mootummaa Eertiraa ta'uu hubachiisee jira. Sadarkaa mootummaatti kana labsuun tumsattiin ijaarratanii galii siyaasaa waraanaa fi imaammata lafa keewwataniif ta'uusaa hubannaa jedhee jira. Ololli sadarkaa aktiivistootaarraa haga mootummaatti guddachuun Oromummaa abaaramaa taasisanii kan ofii fedhan maqaa garaagaraa moggaafachuun Itoophiyaawwinnat, Eertiraawwinnat, Tagaaruu yookaas Tigraawwinnat, Amaaraawwinnat jedhan ajandaa siyaasaa ittiin bitachuu kan uummata bal'aa bakka hin buunee fi naannawa gaanfa Afrikaas caalmaattuu rakkoo hamaaf saaxiluu ta'uu ABO'n akeekee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi dantaa siyaasaa Abiy Ahimad irraa dhabeen Oromummaa fi uummata Oromoo abaaramaa taasisuusaa kan hin hayyamne ta'uu ibsee jira. Addi bilisummaa uummata Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti jaarmiyaalee siyaasaa fi waraana akeeka bilisummaa uummata wal fakkaataa qaban kanneen akka EPLF fi TPLF waliin qabsoo geggeessaa tureen bara 1991 dura ganna 34ffaa har'aa sirna abbaa irree dargii aangoorraa hundeen buqqisee sirna dimokiraasii fi mirga uummattootaaf akka dhaabatuuf qabsaa'aa ture jedha ibsi kun. Dargiin kufordofee yeroo mootummaan ce'umsaa Finfinneetti labsame mirga sabootaa fi sirna federaalummaa bu'uura godhachuun seenaa haaraa eegaluuf mul'ata waloo qabna ture jedha. Addi bilisummaa uummata Oromoo ABO'n bu'uura qindoominaa fi qabsoo uummattootaa cunqurfamoo keessatti gahee olaanaa ba'uun bu'uura chaartera sanaarratti hirmaannaa murteessaa taasisuusaa ibsee jira. Waliigalteen chaarteraa mallatteeffame hojiirra osoo hin oolin TPLF fi EPLF gartuun siyaasaa fi waraana tolfachuun ABO'n dhiibanii chaartera keessaa baasuun TPLF waggaa 27 Itoophiyaa dhiitee bituusaas ibsee jira. Uummanni Oromoo bal'aa fi sabaaf sablammoonni cuftuu eenyummaa isaanii walqixxummaa dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaa isaanii falma barbaachisu geggeessuu fi gorsaa fi eeyyamni gamaaf gamanaa eeggatu hin turre hin jiru hin jiraatus jedhee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa arrabaaseen. Himatamtoonni daa'ima waggaa 9 ugguruudhaan qarshii miliyoona 3 maatii irraa fudhatan hidhaa cimaatiin adabaman. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii aanaa Mudaa Furii iddoo addaa naannoo Masjiida Salaam bakka Diyaaspooraa jedhamutti himatamtoonni daa'ima waggaa 9 ugguruun maatii daa'imaatiin qarshii miliyoona 3 daftanii nuuf erguu baannaan daa'ima kee ajjeefne saanduqa reeffaatiin isiniif ergina jedhanii doorsisuudhaan qarshii miliyoona 3 fudhatan hidhaa cimaatiin adabamanii jiru. Muddee 5 bara 2017 himatamaa tokkoffaan obbo Seifuddin Shifaa jedhamu miidhamaa dhuunfaa daa'ima waggaa 9 maqaansaa Muhammad Qaasi
Yaasin jedhamu konkolaataa gosti isaa BC ta'e qabate masjiida nutti agarsiisi jechuudhaan sossobee konkolaataa taa'umsa boodaan kaa'uudhaan himatamaa lammaffaan obbo Daani'el Geetuu jedhamus teessoo konkolaataa duubarra taa'uun wayita masjiida bira ga'anii daa'imni kun itti agarsiisuuf jedhu qodaa hafe tokko fudhanna jedhanii masjiida bira dabarsuun magaalaa Finfinnee bakka addaa 18 yookaan 18 jedhamee beekamu hoteela Saamiraawwii kutaa ciisicha lakkoofsa 5 qabatanii bulanii jiru. Gaafa guyyaa 6/4/2017 sa'aatii adda ba'een beekamnetti himatamaa tokkoffaan bilbila himatamaa lammaffaatiin maatiitti bilbile qarshii miliyoona 3 yoo erguu baatte daa'ima kee kana ajjeesne saanduqa reeffaatiin siif ergina jechuudhaan himatamaa lammaffaan ammoo albee qabatee yoo dubbatte albee kanaan si ajjeesa jedhee daa'ima kana doorsisaa tureeraa jedha. Abbaan daa'ima miidhamaa kanaas daa'ima isaa oolfachuuf jecha qarshii gaafatame hawaasa deeggarsa gaafachuudhaan konkolaachisaa raayidii maqaan isaa Muhammad Kadir jedhamutti akka kennuuf akkaatuma ajajameen kennee jira. Gaafa guyyaa 7/4/2017 ganama barii sa'aatii adda ba'een beekamnetti himatamaa tokkoffaan daa'ima kanaan abbaan kee qarshii nuuf ergee jira maatii kee bira deemta jechuudhaan konkolaataa tajaajila raayidii keessa galchuun gara kutaa magaalaa Furii aanaa mudaa Furii iddoo addaa masjiida Saayid Yaasin jedhamutti geessee gatanii deemanii jiru. Abbaan miidhamaa Qaasim Muhammad jedhamu erga daa'imni isaa deebi'ee fi booda ragawwan garaagaraa sassaabbachuudhaan gaafa 14/4/2017 waajjira poolisii aanaa mudaa Furiitti qaama nageenyaatti eeruu kenne. Qaamonni nageenyaas eeruu isaan qaqqabe irratti hundaa'uudhaan hordoffii cimaa taasisaniin shakkamtoota kunneen to'annoo seeraa jala oolchuudhaan mana murtiitti akka dhiyaatan taasisanii jiru. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggaris falmii bitaaf mirgaa erga gaggeesseen booda murtii bal'eessummaa irratti mirkaneessuun dhaddacha gaafa guyyaa 15/9/2017 ooleen himatamaa tokkoffaan hidhaa cimaa waggaa 11tiin himatamaa lammaffaan immoo hidhaa cimaa waggaa 10 kan adabaman ta'uu beeksisee jira. Hawaasnis yakka kana fakkaatuu fi kanneen biroo wayita raawwatamanii argu akkaatuma kanaan qaamaanis ta'e bilbilaan poolisii fi qaama nageenyaatti eeruu kennuu fi ragaa irratti ba'uudhaan yakkamtoonni fi fakkaattonni isaanii akka irraa barachuun yakka hojjechuu irraa of qusatanii fi dirqama isaanii ba'achuu akka qaban dhaamee jira. Maatiinis daa'ima isaanii eeguu fi nama eenyummaa isaan beekne waliin akka hin deemneef gorsuu fi to'achuu akka qaban dhaamee jira. Gabaasni kan kominikeeshinii magaalaa Shaggarii. Lammiilee Itoophiyaa 47 Saudi Arabiyaatti duutitti murtaa'ee dhimma isaanii hordofaa jiraachuu ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir himan. Saudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir dhimma lammiilee Itoophiyaa 47 duuti Saudi Arabiyaa godina Naajiran keessatti itti murtaa'ee hordofaa jiraachuu himanii jiru. Murteen du'aa lammiilee kana irratti darbee akka jijjiiramuuf pirezidaantiin Itoophiyaa mootii Saudii fi xalayaa barreessuu kan ibsan ambaasaaddarri Muktaar Kadir isaanis xalayaa barreessuun kallattiin mooticha qabsiisuu himanii jiru. Murtee kana jijjiiruu kan danda'u mootii Saudi Arabiyaa qofa ta'uu ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana rakkoo kana keessaa baasuuf hojjetaa jiraachuu ibsanii jiru. Haa ta'u malee lammiileen duutitti murtaa'e nama lamaan baafamanii ajjeefamaa jiraachuun ibsamee jira. Lammiileen Itoophiyaa 47 Saudi Arabiyaa magaalaa Naajiran mana hidhaa Sijinaal Amii jedhamu keessatti hidhamanii duutitti murtaa'e caamsaa 20/2025 namoonni lama kan maqaan isaanii Abdusalaam Jamaal Mohammadii fi Abdul Samad Naggi Muhammad jedhaman baafamanii murteen du'aa irratti raawwatame. Caamsaa 21/2025 waaree booda namoota lama kan maqaan isaanii Badhaasoo Muhammad Jundii dhalataa Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Milqaa'ee ta'ee fi Abdul Qaadir Muhammad Siraaj dhalataa Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oota irratti murteen du'aatti murtaa'ee raawwatame. Baay'inni hidhamtoota kanaa 47 yoo ta'u isaan keessaa namoonni 6 godina Jimmaa, 9 godina Harargee Ba'aa, 7 godina Harargee Lixaa, 7 godina Arsii Lixaa, 6 godina Arsii, 5 godina Baaleeti. Hidhamtoota kan dallaalonni baala sammuu namaa doochuu dhoksaa fi dirqamaan yeroo taaribaan gara Saudi Arabiyaa imalan itti fe'uun ergaa turan. Yeroo isaan daangaa irra ga'an humnoonni nageenyaa mootummaa Saudi Arabiyaa sakatta'iinsa taasisaniin baqattoota kana yeroo garaagaraatti baala sammuu namaa hadoochuu waliin qaban. Baqattoonni kunneen baala sammuu namaa hadoochuu baachuu isaaniitu hin beekani. Yoo beekanis dirqamaan itti fe'anii deemsisaniin jedhan hidhamtoonni kunneen yaada isaanii OMN'if kennanii turaniin. Sababa kanaan mootummaan Saudi lammiilee Itoophiyaa yeroo garaagaraa baala sammuu namaa hadoochan waliin daangaa biyyattii irratti qabe magaalaa Naajiran keessatti hidhuudhaan murtee du'aatti murteessuu ibsan. Hidhamtoonni kunneen mootummaa Itoophiyaa gidduu seenuun lubbuu keenya
nu haa oolchu jechuudhaan iyyataa jiru. Dhibeen Maariyyee Jaldeessaa kibba Oromiyaa Mooyaaleetti daa'ima reefuu dhalattu irratti mul'ate. Kibba naannoo Oromiyaa magaalaa bulchiinsa Mooyaaleetti daa'imti dhalattuun tokko dhibee Maariyyee Jaldeessaan qabamuun mirkanaa'uu Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksisee jira. Namoota dhibee Maariyyee Jaldeessaa kanaan qabamaniiru jedhamuun shakkaman irraa saamuda fuudhamee qoratame keessatti vaayirasiin dhibee kanaa dhalattuu guyyaa 21 irratti argamu beeksise. Ibsi dilbata kaleessaa Ministeerri Fayyaa fi Inistituutichi baase. Tiyaansee qorannoo taasifameenis haati daa'ima dhalattuu sanaas vaayirasichaan saaxilamtuu ta'uun hubatamuu ibsichi eeree jira. Abbaan daa'ima kanaa gara biyya ollaatti malee akka ture waan barameef naannoon inni itti imalee fi namoonni tuttuqqaa waliin qabu adda baasuu fi hojiin hordoffii eegalamuun ibsamee jira. Daa'imni vaayirasichi irratti argamee fi haati daa'ima kanaatis jiddugala adda baasuun wal'aansi keessatti kennamu duraan qophaa'etti yaaliin barbaachisaanii fi hordoffiin taasifamaa fi jiraachuu kaasuun hangammaatti rakkoon fayyaa cimaan akka isaan hin mudanne ibsichi dabaluun ibsee jira. Ministeerri Fayyaa yeroo dhibeen kun ardii Afrikaa keessatti mudachuu itti dhaga'ame kaasee gara biyya keessaa akka hin gallee fi yoo gale ammoo miidhaa osoo hin qaqqabsiifne to'annoo jala oolchuu fi hojiiwwan garaagaraa raawwataa akka ture kaasee jira. Bara darbee adoolessa keessaa naannoo Somaalee godina Faafaan aanaa Qabriniyaayitti mallattooleen dhibee kanaa mul'achuu fi namoonni dhibichaan shakkaman ammoo adda baafamuun bakka turtii keessa akka galan taasifamu biiroon fayyaa naannichaa beeksisuunsaa ni yaadatama.